Tola kan keenumaa farjoomte iddoo caaltuu makaana gaarii oomisha ilmaan diin islaamaa abaqaalchaa yaa madda kayrii dagaagitee saarii mul'adhu kollajjii marra kazal anwaarii kongiraa baaga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree. Tola kan keenumaa farjoomte iddoo caaltuu makaana gaarii oomisha ilmaan diin islaamaa abaqaalchaa yaa madda kayrii dagaagitee saarii mul'adhu kollajjii marra kazal anwaarii kongiraa baaga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree. Bismillaahi bantuu dubbii koo taasifadhee maqaa rabbiiti alhamdulillaahi yaa rabbii hindagadhu faaruu kan keeti amrii hundaa sinnaaf laaffise gochaaf jecha kiyya keessatti anta ifaa womaan danda'u yoonin dhabee gargaarsa keeti narraan kutin yeroo hundallee kaaliqa koo yaa rabbi ati nagayaa fi rahmataa kan kee dhangalaasii nabii keenyatti sayyidul anbiyaa jechuun beeki caalaa ilmaan namaati isaan irraa nuuf jiraatu nagayaa fi rahmanni keeti ali isaatii fi ashaabota nama isaan hordofe harii kongiraa baaga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree. Assalaamu alaykum jennee obboleeyyan xiqqaaf guddaani kan dhiiraa fi ammas shamaraa biyya keessaaf ala jirtanii arabaa fi ajamni martii adii gurraacha kan fileni kan walitti qabeenu hidhee haadni obbolummaa diinsanii tokko nu taasisee nu jaaree tola isaatiin mootiin guddaanii kan nu jidduu waa tokko hin jirre dhiigaaf lafee dhaan firummaanii kalimaa jabduu tokkittiidhaan walitti hidhee bahaaf lixaanii laa ilaaha illallah qofaan finyoo jabduu hin cinne barii kongiraa baaga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree. Tola kan keenumaa farjoomte iddoo caaltuu makaana gaarii oomisha ilmaan diin islaamaa abaqaalchaa yaa madda kayrii dagaagitee saarii mul'adhu kollajjii marra kazal anwaarii kongiraa baaga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree. Gaaddi sadiin jalan wal barree waliin nuufide khaaliqnini wal jabeeffannee diin barannaa obboleeyyan dhiigaa daranii obbolummaan diinii jabduudha jabeeffadhu addan jirenii daandii guddaa diriiraa dhiiftee xurree shayxaanaa hin gorinii wa'tasimuu bihablillaahi jeenu gorfate quraanii almu'minuu kal jasadil waahid jecha nabii sin dagatini akka qaamaa tokkooti islaamni adda ta'uus biyyaaf dhaloonni waan hin taaneef duydatti galte obbolaa diin keetii murini guyyaa qiyaamaa gaafatamta gaafa sin faayyanne ahaliini yawma laa tamliku nafsun linafsin kan rabbiitii gaafas amriini beeki qixaaxni isaa jabaadha adda if yaadadhuun dideni sabaaf lammiin isin fayyaddu kiyyaan na baasii dhagaafsanii an kanan siif dhamaa dhagahi gurra kan kee hin cufin guurii kongiraa baaga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree. Eebbifamtoota guyyaa har'aa hin dagannee dhagayee kuwaani obsaan tarkaanfachuun as geessan urjii samiidhaa fakkaattanii gammachuun keessan bardachaadha ni himaayyuu foollee keessanii guyyaa hawwiidhaan eegaa turtan hadda kunoo itti geessanii waan turaan facaafataa turtan guyyaa haddaa murachuudhaani namni arfaasaan facaafatin birraa maaloo mishata inni akkasuma namni hin baratin duraan of qaabee obsumaanii yeroo hiriyaansa eebbifamtu qubbasaa nyaata sheena'uuni ilmi laaftuutti hin baratamu si barbaachisa kaayyoof xaarii kongiraa baaga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree.
tola kan keenumaa farjoomte iddoo caaltuu makaana gaarii oomisha ilmaan diin islaamaa habaqaalchaa yaa madda kayrii dagahgeetee saarii mul'adhu kollojjii marra kan zal'anwaarii kongiraa baaga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marrii baga gammaddan siniin jenna hundummaan keessan barattoonni halkan guyyaa osoo hin jedhin hedduu tokko xaaraa turtanii barattanii wallaalaa bahuuf nafsiyyaaf osoo bitaminii har'a kunoo ijaan agartan fireelee ifaajee keessanii rabbiin guddaan isin badhaase jecha isaa hin quufamne sanii kan jaallatee qofa badhaasa nama hundaaf hin kennu inni labziin isaa harka kee jiraaf walaabtuu sitti hin fakkaatini jecha ulfaataa kabajamaa si baachifaate haaliqnini law anzalnaa haadhal qur'aana je'eenuuf dubbate rabbiini lara'aytahu khaashi'an mutasaddiyan itti aansee ammas innini osoo koobii irratti buufame quraanni harkaa qabdu kuni babbaqaqee cirracha taha tajallii qur'aanaatiif inni soda rabbiiti irraa hiikuni hikmaan qur'aanaa jabaachuuni kennaa qaalee bituu hin dandeenye si badhaasee beeki qahaarii kongiraa baaga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree galatoomii markazal anwaar nu barsiiftee ilmaan islaamaa ijoollee biyyaa sirraa fagaattee kan liqimsee haroon jaalummaa situ barsiisee irraa haqee urree dukkaana wallaalammaa sammuu isaanii qur'aanaan miicee kan duraan duuche awaamummaan gaheen kan kee akkaan guddoodha bara baraan ni dubbatama madda ilmii yaa'ee hin dhumne isa keessaa waraabbatama halkan guyyaa dadhaben jedhu yeroo hundaa barsiisuudhuma dubbii fakkeessuudhaafi miti beekii wallaahi haqiiquma kan si seenee carraansaa tolte hawweensaa taanaan ilmiidhuma barsiisaa gaariin hundeeffamte bu'uurrisii tolte akka cimaa jazaa kan keessiif kaffalu mootiin uumee ardeeffisamaa kollojjii madda qaroomina markazal anwaar caayaa kayrii kongiraa baaga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree tola kan keenumaa farjoomte iddoo caaltuu makaana gaarii oomisha ilmaan diin islaamaa habaqaalchaa yaa madda kayrii dagahgeetee saarii mul'adhu kollojjii markazal anwaarii kongiraa baaga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree barattoonni markazal anwaar milkeeffattee kaayyoo kan keeti bakka kana gahuun jabduudha xiyyeeffannaa laachuuf haajomti bu'aa bahii jiruu biyyan baa obsaan tarkaanfachuu feesifte rakkoof gidii raasi mudatu lafa rigdee miila bitaatiin mudannoo meeqaatam quunnamtan as gahuudhaaf barattaniiti tokkummaan keessanis adduma rakkoo balloo hunda keessatti yaada faadaa wal dagachiiftan maatii waliif taatan sirreette hadha gammachuu keessan gartan wal utubuun deemtan duratti diin barachuun obsa gaafata akkuma keessanii kanatti ammallee daarannuuf jabaadha isin hafaa barnoon ilmiite isin ha'oo baasu rabbiini ilmi isaa kan akka baharii kongiraa baaga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree gaachanoota markazal anwaar himee fixuu seenaa keessanii hoggantoota fakkeenya hin qabne utubamtee markazni kuni ijoollee sammuun isii qaroomte ilmiidhaan dhangiyamuudhaani isaanii markazni bareedde gahee leencummaa bahachuuni maalummaa miirummaa dhugaa bocanii ka'an sararuuni jiruun biyyaa ambaa ulfaattus osoo takka harkan laatini ifi ilmii barachuu wajjin ba'aa meeqaa tan baadhattanii jazaan keessan baay'ee guddoodha hakaffaluu rabbiin guddaanii waahii keessan dubbadheen fixu
qalamaan barreessee afaanin ummu aymaanii fi fatiyaa adde injiineer samiiraanii maaster sa'iidaa binti awwal adde misraadha shanaffaanii dunyaa faakii waraanuu milkaa nuuf jiraadhaa hayaata gaarii koongiraa baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree tola kan keenumaaf arjoomte iddoo caaltuu makaana gaarii oomisha ilmaan diin islaamaa abaqaalchaa yaa madda kayrii dagah geetee saarii mul'adhu kollajjii markazal anwaaree koongiraa baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree tola kan keenumaaf arjoomte iddoo caaltuu makaana gaarii oomisha ilmaan diin islaamaa abaqaalchaa yaa madda kayrii dagah geetee saarii mul'adhu kollajjii markazal anwaaree koongiraa baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree dagah geetee saarii mul'adhu kollajjii markazal anwaaree